Ashamar kafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun qophii keenya gungummii karaa horni miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungummii keenya irratti taatee Oromoo fi Oromiyaa keessatti keessumaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti guyyaa guyyaan kan raawwatamu qophii gungummiitiin karaa horni miidiyaa immoo isiniif dabarsa. Qophii kana irratti Oromoon ofiisaatti maal gungumu walitti guyyaarraa maaltu gungumamaa wale kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni horni miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turan immoo Afeerraa kooti. Egaa qophii gungummii koo kan gungummii koo tokkoon galiin dura hordoftoonni amantaa musliimaa baga jala bultii ayyaana Ramadaana bara 2025 isin ga'e jecha. Egaa gara gungummii kootti yookaan immoo qabxii koo tokkoffatti yeroo darbu keessumaa gidduu kana akkuma dubbatamaa ture keessumaa paartileen Oromoo kan ta'an ABO fi KFO'n yaada garaagaraa dhiyeessaa turuu fi akkasumas immoo yeroo dheeraaf mariirra turuu gabaasa turanis ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa guyyaa kaleessaa irratti biyyoolessaa irratti deebii kennee fi ni jira jechuudha. Isa kana irratti Jaal Marroo Dirribaa maal akka jedhee fi akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa hooggantoota yookaan jeneralotaa yeroo bara mootummaan duraa yookaan immoo bara mootummaa wayyaanee bara Mallas Zeenaawii bulchaa ture sana keessatti jeneraloota lama wamicha godhee fi jira jechuudha. Wamicha kana maalif akka godhe muummee ministeera Itoophiyaa kanas qophii gungummii koo keessatti argattu. Akkasumas raayyaa ittisa biyyaa fi faannoo gidduutti walitti bu'iinsa haalaan cimee itti fufeera. Guyyaa har'aas bakkoota garaagaraa keessatti raayyaan ittisa biyyaa injifannoo galmeesseera kan jedhus dubbatamaa jira. Dhumarratti Tigray keessatti loltoonni 30,000 ol ta'an waggaa lama dura Sudaanitti leenjii gaggeessaa turan gara Itoophiyaatti deebi'aniiru. Isaanis maaliif akka deebi'an qophii gungummii koo keessatti argattu. Hanga xumuraatti na waliin turan immoo Afeerraa kooti. Egaa qabxii koo tokkoffaa keessatti yookaan immoo gungummii koo tokkoffaan keessumaa paartii siyaasaa keessaa ABO keessumaa warra Finfinnee yookaan karaa nagaa qabsaa'anii fi akkasumas immoo paartii KFO keessaa paartiin lamaan Oromoof kan qabsaa'an yeroo dheeraaf walgahii irra turuu yookaan mariirra turuun ni yaadatama. Keessumaa gidduu kana guyyaa afuriif immoo hoteela Elelliitti walgahii gaggeessaa turuun ni yaadatama. Keessumaa waa'ee marii nageenya Oromiyaa keessatti dhabamu akkasumas immoo biyyoota qaamota garaagaraati yookaan immoo ollaatiin saamaman akka deebi'aniif illee mari'achaa turreerra. Oromiyaa keessatti immoo mootummaan ce'umsaa akka hundaa'uuf mari'anneera kan jedhu yookaan immoo mootummaa joolii galleera kan jedhuu fi imaanaan nutti kennameera jedhanii dubbachaa turan ni yaadatama. Kanaaf guyyaa kaleessaa keessumaa ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa immoo warraata biyyoolessaa irratti akka dubbatetti paartileen lamaan kun yookaan immoo paartii ABO kan ta'e yookaan ABO karaa nagaa fi KFO'n keessumaa Piroosofer Umaraa fi Jaal Daawud ibsaatiin kan durfamu jechuudha. Siyaasa isaan gaggeessaa jiran yookaan immoo siyaasni mootummaan amma gaggeessaa jiru kun taphadha yookaan immoo haasoo aangoo ofii turfiifachuufidha kan jedhuu fi akkasumas immoo mootummaan ce'umsaa kan jedhamu kun Oromiyaa keessatti qofa otoo hin taane guutuu biyyaatti mootummaan ce'umsaa raawwatamuu qaba malee Oromiyaa keessatti mootummaan ce'umsaa raawwatamuu hin qabu kan jedhu yaada dhiyeesse yookaan deebiseef jira jechuudha itti gaafatama waraana adda bilisummaa Oromoo kun. Kanaaf taateen kun keessumaa wal amantaa dhabuunis mul'achaa turuun yaadatama. Marii isaanii guyyaa afurii keessatti mootummaan harka keessaa qaba yookaan immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee harka keessaa qabu jedhamaa turuunis yookaan shakkiin gadi bahaa turus guyyaa darbe yookaan guyyaa lama dura immoo karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka harka keessaa hin qabnetti dubbatamaa ture yookaan waakkachaa turuun ni yaadatama. Kanaaf taateen kun keessumaa sadarkaa federaalaatti yookaan muummee ministeera Itoophiyaa harka keessaa qaba sadarkaa Oromiyaatti immoo harka keessaa hin qabamu kan jedhu dubbiin gadi bahaa jirus ni jira. Maalumaafuu marii isaan guyyoota afurii hoteela Elelliitti gaggeessaa turan haasoo yookaan diraamaa Oromiyaa keessatti yookaan immoo uummata Oromoo irratti raawwatamaa jirudha malee waan kun furmaata argatu akkasumas immoo qaama hidhatee jiru hirmaachisuu hin dandeenye kan jedhu gama hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaatiin dubbatamaa ture yookaan immoo guyyaa kaleessaa deebisaniiru. Kanaaf taateen keessumaa biyya keenya Oromiyaa keessatti fi karaa qondaaltota mootummaa dabalatee akkasumas muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee wanti kun itti yaadameetidha yookaan immoo siyaasa mataa isaanii fayyadamanii fi aangoo mataa isaanii turfiifachuuf jedhaniiti paartilee kana wajjin mari'anneera yookaan mootummaa ce'umsaa hundeessina jedhan malee mootummaan ce'umsaa kan hundeessuu dandeenyu yookaan immoo biyya keenya Itoophiyaa keessatti kan hundaa'uu danda'u kan akka Oromiyaatti otoo hin taane guutummaa federaalaatti kan jedhu hoogganaa waraana adda bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa har'aata biyyoolessaa irratti deebisee jira jechuudha. Maalumaafuu wal dhabdeen kun akkuma jirutti ta'ee gara fuulduraatti immoo maal akka ta'uu danda'u walumaan kan laallu ta'a.
Qabxii lammaffatti yeroo darbuga faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa keessatti gidduu kana haalaan itti fufee jira jechuudha yookaan wal waraansi isaanii bakkoota garaagaraa keessumaa naannoo Amaaraa keessatti guyyaa har'aas haalumaan cimee jira bakkoota garaagaraa irratti lolli gaggeeffamee jira guyyaa har'aa jechuudha lola kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa injifannoo guddaa galmeesseera yookaan immoo akka faannoon oliin kaanetti bakkoota garaagaraa irratti rukuttaa jabaa gaggeessee jira kan jedhu dhaadannoo mul'isaa jira gama raayyaa ittisa biyyaatiin dhaadannoon kun yookaan immoo injifannoon kun yeroo dheeraaf ta'u malee hanga ammaatti faannoo balleessuu hin dandeenye yookaan immoo injifachuu hin dandeenye kanaaf bakkoota garaagaraatti keessumaa naannoo Amaaraa keessatti lolli hamaan gaggeeffamaa jira faannoo irratti jechuudha innis gara fuulduraatti maal akka ta'u walumaan kan laalu ta'a qabxii kosattaantu yeroo darbu muummee ministeera Itoophiyaa jeneraalota lama dhalattoota Tigray kan ta'aniif waamicha taasisee jira jechuudha jeneraalonni kun bara mootummaa darba yookaan bara mootummaa wayyaanee yookaan bara Mallas Zeenaawii Bush sana jeneraalota cimoo turan jechuudha egaa waamichi kun kan ta'eef gidduu kan ammoo keessumaa walgaareffannaan gama Eertiraatiin bahaa jiruu fi muummee ministeera Itoophiyaatti bahaa jiru kun haalaan ulfaachaa ture hanga guyyaa har'aatti kanaaf waamichi kun isaan taasifame keessumaa jeneraalonni kun lamaanii yeroo bara wayyaanee keessa yookaan bara Mallas Zeenaawii kana keessa Isaayyaas Afeworqii aangoorraa akka bu'uuf illee namoota aarsaa guddaa taphataa turanidha jedhamaa jira jechuudha kanaaf jeneraalota lamaan kanaaf Ababaa'uu Takalee fi Siyaa'ee Abrahaam jedhamu jechuudha jarri kun lama yookaan jeneraalonni lamaan kun dhalattootaan Tigray jechuudha jarri kun lamaan kanaaf muummee ministeera Itoophiyaa waamicha taasifeefii jira jechuudha waamichi kunis walgaareffannaa Tigray fi Itoophiyaan amma yeroo ammaarra jiraniif akkasumas immoo muummee ministeera Itoophiyaa fi Isaayyaas Afeworqii yaada wal dhabaa turuun akkasumas immoo biyyoota ollaa dabalatee muummee ministeera Itoophiyaa irratti ka'aa turuun ni yaadatama Isaayyaas Afeworqii jechuudha kanaaf waamichi kun yookaan jarri kun aangoorraa bahanii turuun ni yaadatama yookaan aangoo gadhiisanii turuun ni yaadatama keessumaa erga Itoophiyaa muummee ministeera Itoophiyaa fi naannoo Tigraayitti lolli hamaan gaggeeffamaa ture sana keessattidha jechuudha jarri kun aangoorraa ta'anii kanaaf ammoo gara muummee ministeera Itoophiyaa waamichi taa'ameefii jira jeneraalota kanaaf jeneraalonni kunis waamamuun isaanii kun wal naman gaafachiisu wal dhabdee Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jiru haala mijeessu yookaan immoo jarri kun yeroo aangoorra turan sana keessatti Isaayyaas Afeworqiif aangoorra akka bu'uuf aarsaa guddaa namoota taphata waan ta'eef amma gayyoo walitti bu'insi Itoophiyaa fi Eertiraa yoo jalqabee jarri kun seetaappii mijeessuu danda'u yookaan immoo yeroo sana taphachaa waan turaniif ammas immoo sadarkaa guddaatti siyaasa gaggeessuu danda'u kan jedhu dubbatamaa jira yookaan gadi ba'ee jira maalumaafuu qondaaltota lama yookaan jeneraalota lamaan Ababaa'uu Takalee fi Siyaa'ee Abrahaam guyyaa har'aa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waamicha taasisee jira jechuudha walitti bu'insi kun egaan Itoophiyaa fi Eertiraanis gara fuulduraatti maal akka ta'u walumaan kan laallu ta'a jechuudha qabxii gosa dhumaatti yeroo darbu Tigraay fi Itoophiyaa keessatti keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa fi Tigray yeroo gabaabaa keessatti lola irra turuun ni yaadatama jechuudha lola kana keessatti erga araaraman yookaan immoo mootummaa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa bakka buusanii hamma tokko tasgabbiin uumamaa dhufus yeroo ammaa immoo keessumaa garee Dr. Gabrusaan Gabra Mikaa'elii fi akkasumas jeneraalota Tigray dabalatee wal shakkiin uumamaa turuun ni yaadatama hanga guyyaa har'aatti yookaan wal amantaan akka hin jirre beekamaadha. Kanaaf waggaa lama dura loltoonni Tigray 30,000 ol kan ta'an gara Sudaanitti deemanii leenjii gaggeessaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf leenjii waggaa lamaa booddee loltoonni kun gara Itoophiyaatti deebi'aniiru kan jedhu guyyaa galgala kana immoo odeeffannoon gadi bahaa jiru jira jechuudha. Loltoonni kun leenjii fida jechuudha kan isaan Sudaan deemanii kanaaf loltoota 30,000 jechuun hammam akka baay'atan kun arguu dandeenya. Kanaaf loltoonni kun gara Tigraayitti kan isaan deeman keessumaa Dr. Gabrusanii fi obbo Geetaachoo Raddaa gidduutti wal shakkii yookaan immoo jechi garaagaraa fi akkasumas immoo siyaasa fayyadamanii diraamaan Tigraay keessa hanga guyyaa har'aatti illee dhaabachuu hin dandeenye. Kanaaf loltoonni kun armii sabaa yookaan immoo Samir armii jedhamu jechuudha maqaan jara kana yookaan immoo loltoonni kun bakka tokkotti walitti qabamanii Samir armii jedhamanii beekamu jechuudha Tigraay keessatti. Kanaaf deebiin isaanii yookaan immoo Itoophiyaatti galuun isaanii keessumaa walqaayii dabalatee bakkoota garaagaraatti lafti Tigraay dhabame yookaan immoo mootummaa federaalaatiin uummattoota Amaaraa irra qubachiisanii turuun yaadatama hanga guyyaa har'aatti. Kanaaf walitti bu'iinsi Tigraay fi Amaaraa keessallee akka jiru beekamaadha daangaa irratti yookaan immoo lafa irratti. Kanaaf loltoonni 30,000 Itoophiyaatti deebi'an kun lafa walqaayii dabalatee bakkoota garaagaraa naannoo uummata Amaaraa
Amaaraatiin saamame akka deebi'uuf akkasumas immoo buqqinsi uummata Tigray keessatti yeroo lolaa buqqaanii turuun yaadatama jechuudha. Kana irrattis wal shakkiin muummee ministeera Itoophiyaa gidduutti amma yoommaatti wal amantaatii raawwachuu yookaan hojjechuu hin dandeenye tokko sababa uummanni Tigray buqqa'ee lafa isaatti hin deebineef jechuudha. Kanaaf loltoonni kun egaa gara Walqaayitti dhagatee deebi'anii lafa Tigray sana deebisuu danda'u kan jedhu odeeffannoon galgala kana bahaa jira. Maalumaafuu egaa lolli walitti bu'iinsi daangaa irratti akkasumas immoo lafa irratti bakkoota garaagaraa keessumaa Itoophiyaa keessatti saba wal buusisaa jiraachuun yaadatama. Kanaaf mootummaan gama isaatiinis daangaa hordofsiisee yookaan immoo kun kan Amaaraa kun kan Oromoo akkasumas immoo kun kan Tigray jedhee wanta murteessee gatiin qabne bakkoota garaagaraatti keessumaa saba Oromoo, saba Amaaraa, saba Tigray keessatti walitti bu'iinsi guddaan taasifamaa jira jechuudha. Kun immoo rakkina mootummaa akka ta'e wal lamaan gaafachiisu. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa taateen guyyaa irraa keessumaa qophii gongommii koo Oromiyaa fi akkasumas immoo Itoophiyaa keessatti raawwatamaa ture kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan ture Alalisaa Dhaabaati. Qophii gongommii bira hanga walitti deebinutti immoo qophii Horni Miidiyaaf waliin turtii gaarii qabaadha.